gaaffii lamaa fi sadii kaasanii jiran kabajamtoonni ammoo deebisuun akka bulchiinsaatti dirqama waan ta'eef malee deebisuullee hin barbaanne dhugaa san dubbachuudhaaf magaalaan magaalaa sabaa sablamman namni itti jiraachaa jiru magaalaa Dirreedawaati. haa jennu sabaa sablamman magaalaa federaalaati. Muummichi ministeeraa kabajamoo Dr. Abiy Ahmed gaafa Firiitireezoonii yookaanis diraayipoortii bika baaburii nasaanii bika dhanaa kan jennuun akka afaan sababiraatiin kanaafuu achirratti gaafa dhufee haasawa godhee kabajamoo muummichi ministeeraa magaalaan tun akkuma Dirreedawaa xiqqishoo jedhamtee ammaan tana Dirreedawaa magaalaa beekamaa Nigistii jennaaniini kanaafuu sanii wajjin wal qabatee akkuma jirutti magaalaan tun Itoophiyaa xiqqoo haa taatu. Arabaa idalee Itoophiyaa xiqqoo moggaasnee fi jirraa jedhameeti kan deeme. Rakkoon magaalaa tanaa durirraa eegalanii beekamu. Gizee jijjiiramni mootummaa yookaanis kantiibaan waggaa 5 takka waggaa 2 wal jijjiiruudhaaf dhihaate rabshaa magaalaa tana keessa ka'uu waanuma baran. Amma immoo rabshaan san akka hin taane nutis qabsoo ni deemna. Duris magaalaan tun Oromoonis xiyya jette, Somaaleenis xiyya jee mootummaan federaalaa isin lameenuu hanga mootiin takka kannamtu wanta haati wajji bulchaa sabaa sablan hammadhaati jaamee deebisaan kan name kana. Kanaafuu waggoota 5 bulchaa jira. Dachii dabarsinee kanninu dachiin yookaanis tiyya qofaa miti kaaree 500 takka maqaa hariirootiin jiraatee kaartaa nama gurguruu miti. Shunkurtaan taane yookaan dinnichaan taane magaalaa baasnee kuduraa fi muduraa baasnee chirichaa magaalaa kan gurguru. Eenyu kan mallatteessu? Mallatteessuuf oo eenyutu mirga naa kanne? Kaabinee as jirtuuf oo eenyu mirga kanne mallatteessuudhaaf? Maaliif haasawaa gurgursiisan? Hawaasa gurgursiisan? Hawaasni as jiru jaalalaa fi kabajaa wajji jiraachaa jira. Somaalee fi Oromoonis obboleeyyanii kalees wajji turan, arras wajji jiran, borullee wajji horan. Magaalaa tana keessatti ibiddi qabatee ture ni beektan. Hogguuta akka saba Oromooti Somaalee wajji wal hogguuta akka saba Oromooti Amaaraa wajji wal fixan. Hogguuta akka saba Oromoo sabni Oromoo nama haammata malee ganama dabree namaas hin miidhu. Hawaasa takka hawaasni kun wal jaalatee wajji jiraachuu jira. Kanarraa kan ka'e maalii fi magaalaan arraan tana magaalaa dabarsamtee Somaaleef kannamtee maaliif barbaachise? Gammachuun obboleeyyan keenyaa gammachuu teenyaa miti. Heer ISEtti UNESCO irra galmaawee wanni galmaawee heeraa akka heera abbaa gadaan galmeessisanitti obboleeyyan keenya kan Somaaleetiifis kanname. UNESCO dha kanaafuu dhugaatii magaalaa kana dhalate obboleessa keenya. Heer ISE bikka itti kaayannu siidaa odoon ta'in kitaaba siidaa fakkaatu waan heer ISE ibsuu danda'u. Okke harkadhaa rakkoon qabu kun magaalaa gurguruu miti. Gaafa paarkii maqaa Alii Birraatiin moggaasne obboleeyyan Somaaleen hojii dhiichisanii kan kabajaa turan. Gaafa galma afran qalloo dirree kubbaa keessatti ijaaramee eebbisanii san gammachuun hojii dhiichisaan turre. Anaaf naa haa godhamu obboleeyyan keenya kan hojii jiru immoo harkachuun qabu akkasii siin ta'u obboleeyyan. Warri wal dandeenyii namni biyya takka bulchu Rahim as keessa jiru hundaa'u sabaa sablammanuu haammatee deemuun dirqama isaati. Ammoo kana warri awwala oofaa jiru warri takka takka aktiivistiin pozitiif ta'anii sooshaal miidiyaa irratti waa'ee Dirreedawaa akkanaa miti jee kan ibsu jirus haa galatooma. Warri galgal immoo warra faayidaa as dhufanii asirraa nyaatanii dallaalummaa hin dalagnuuti. Waa'ee dallaalummaatiin namaas hin sodaatu. Kanaafuu gaafiin isaan gaafatanii jira nuti magaalaan seera qabeessa akka seera qabeessatti haalii tuta wanni biraa takka hin jiru. Kan gari ammoo butameeti maquma Oromoomaatiin butamee haachi ta'ee nama haasofsiisu ni jira. Magaalaan hiriirri beekas hin jiru. Namni hawaasni wal miidhees hin jiru. Hawaasni nagee haalii gammachuuni wajji jiraachuu jira. Misooma baadiyyaa dhaqaalala hawaasni sulula hojjechuu jira. Yoo rakkoon jiraatee rakkoo dhugaasanii jira jaame okay bara amata waggaa 10 dura dachiin kaaree kum shan aadaa galma aadaa Oromoo abbaa gadaatti ijaaramu yaani kaaree kum shan kannamee jira teelee duuba. Obboleeyyan keenya kan Somaaleetiifis kum shan kannamee jira.
soo kana jaarachuu kan danda'u jaarachuu ni danda'a ammallee oduu godhuu otoo hin ta'in namu ona fi yoo jaarachuu mirga isaa sanii ala guraageefis mana aadaa kanneen obboleeyyan keenya saba biraatiifis kannamee jira suu aaroo kun maaltu adda godhu waqtiin amma jiru nagaya magaalaa tanaa booyareessuuf jaalataaleen akkuma bulchaa deeman booyareessuuf katii kobaasaa wanni godhu hin jiru wanni kannuus hin jiru yooni kannina jenne illee kannuu hin dandeenyu magaalaa federaalaati gaafa hawaasni walii galuu didee nuti gaa obboleeyyan keenyaa wajjin nagaan jiraachuu feenu hawaasa dammanii isin feenu magaalaan tun harta gatti haa baatu yoo jedhame mana marii paarlaamaatu federeeshinii mikir beetii murteessuu danda'a. Gaafiin hawaasni keenya qabu gaafii sanii miti magaalaan akkamii guddate akkamii misoomti tana beeknee warri as keessa hojii jiru hin dogongorinaa olaantummaan seeraa ni kabajama hanga nuti jiru ammoo magaalaa kana yoo borullee hanga yeroo jirraa bulchuu jiru kana wajjin wal qabatee hawaasa kana rabbii gadiitti nutiitutti amana naan takka hawaasni kunis qeensirraa ta'uu hin qabu. Hawliin dhiibbadha jedhe mootummaa wajji wal dhiibbachuu ni danda'a rakkoo hin qabu. Iyyeef waa takkaan isin hima leenci hogguu waa qabu deemu bineensa dilaa jirami bineensa san keessaa yookaanis waan nyaatu re'ee gaaraatis haa ta'u waan takka gisee arge duris magaalaan tun oromoonis xiyya jette soomaaleenis xiyya jee mootummaan federaalaa isin lameenuu hanga mootiin takka kannamtu wanta haati wajji bulchaa sabaa sablan hammadhaati jaamee deebisaan kanname kana kanaafuu waggoota shananitti bulchaa jira dachii dabarsinee kanninu dachiin yookaanis tiyya qofaa miti kaafee dhibbaa shantan takka maqaa hadiirootiin jiraatee kaaftaa nama gurguruu miti shunkurtaan taane yookaan dinnichaan taane magaalaa baasnee kuduraa fi muduraa baasnee chirichaaruudhaan magaalaa ka gurguru eenyu ka mallatteessuuf oo eenyutu mirga naa qabe kaabinee as jirtuuf oo eenyu mirga qabe mallatteessuudhaaf maaliif hawaasa dogongorsiisan hawaasni as jiru jaalalaa fi kabajaa wajji jiraachaa jira Somaalee fi Oromoonis obboleeyyanii kalees wajji turan arras wajji jiran borullee wajji horan magaalaa tana keessatti ibiddi qabatee ture ni beektan hogguu takka saba Oromootii Somaalee wajji walalan hogguu takka saba Oromootii Amaaraa wajji wal fixan hogguu takka saba Oromoo sabni Oromoo nama hammata malee ganama dabree namaas hin miidhu hawaasa takka hawaasni kun wal jaalatee wajji jiraachuu jira kanarraa kan ka'e maalii fi magaalaan waan tana magaalaa dabarsamtee Soomaaliif kannamtee maaliif barbaachise gammachuun obboleeyyan keenyaa gammachuu teenyaa miti heer'isetti yuuneskoorra galmaawee wanni galmaawee heera abbaa gadaan galmeessisanitti obboleeyyan keenya kan Soomaaliitiifis kanname yuuneskoodha tanaafuu dhugaatii magaalaa kana dhalate obboleessa keenya heer'isee bikka itti kaayannu siidaa otoo hin tahin kitaaba siidaa fakkaatu waan heer'isee ibsuu danda'u okke harkadhaa rakkoon qabu kun magaalaa gurguruu miti gaafa paarkii maqaa Alii Birraatiin moggaasne obboleeyyan Soomaaleen hojii dhiichisaniitiin kan kabajaa turan gaafa galma afran qalloo dirree kubbaa keessatti ijaaramee eebbisne san gammachuun hojii dhiichisaan turre anaaf naa haa godhamu obboleeyyan keenya kan hojii jiru immoo harkachuun qabu akkasii siin ta'u obboleeyyan warri wal dandeenyii namni biyya takka bulchu rahima as keessa jiru hundaa'u sabaa sallammanuu haammatee deemuun dirqama isaati. Ammoo kana warri awwal oofaa jiru warri takka takka aktiivistiin poozitiif ta'anii sooshaal miidiyaa irratti waa'ee Dirreedawaa akkanaa miti jee kan ibsu jirus haa galatooman. Warri galgal immoo warra faayidaa as dhufanii asirraa nyaatanii dallaalummaa hin dandeenye nuti qaba. Waa'ee dallaalummaatiin namaas hin sodaanne. Kanaafuu gaafiin isaan gaafatanii jira nuti magaalaan seera qabeessa akka seera qabeessatti haalii namoonni biraa ta'e hin jiru. Kan gari ammoo butameeti maquma Oromommaatiin butamee haachi ta'ee nama argatus ni jira. Magaalaan hiriirri ba'ees hin jiru. Namni hawaasni wal miidhees hin jiru. Hawaasni nagee haalii gammachuuni wajji jiraachuu jira.
misooma baadiyyaadha qaalala hawaasni sulula hojjechuu jira yoo rakkoon jiraatee rakkoo dhugaasanii jira jaabe okay bara amata waggaa kudhan dura dachiin kaaree kumishan aadaa galma aadaa oromoo abbaa gadaa tijaara bunaani kaaree kumishan kannamee jira teelee duuba obboleen keenya kan Somaaleetiifis kumishan kannamee jira soo kana ijaarrachuu kan danda'u ijaarrachuu ni danda'a ammallee oduu godhu odoon ta'e namu ona fi yoo ijaarrachuu mirga isaa sanii haala guraageefis mana aadaa kannamee obboleen keenya saba biraatiifis kannamee jira suu arrafun maaltu adda godhu waqtiin amma jiru nagaa magaalaa tanaa booyyeessuuf jaalataaleen takkummaa bulchaa deeman booyyeessuuf qatii qobaasaa wanni godhu hin jiru wanni kannuus hin jiru yoo ni kannina jennillee kannuu hin dandeenyu magaalaa federaalaati.